Maali akkanatti daddaalachooseetiin eenyu haadha qabne fakkaata. Daalachoofteen barbaadu namaati. Maal sababa ta'e? Suuta sibiit jedhamu dibattee godhee taatee mee kuna keessa maali abboo? Maallaqa siif kennaa biskuu isa qabatee fiigi bakka ijoollee haadha qabduu fakkaatu daalachaa ijoollee keessa maalikaa maaliyaa Bontu! Oh! Bontu! Oh! Si waamaan jiru? Shuraan turre bar shuroon hin jiru. Maal dalagaarta si waamaan jiruun? Jirran jiraayu ture shuroon dhumee kan maal jettanii? Daa'imni eessa jira asiin jedhe? Banne duratti anan turre simbiran turre maannoo kun oqbaati kana dibaan turre duratti maalan beekama. Mucaan kiyya eessa jira asiin jedhee bar? Mucaan kiyya eessa jira? Ani arginee duratti wajjin hin turre alaan yomaan agarree kun oqbaati dibaan turre duratti. Hojiin hojjechaa jira waxiin irra naa agataa iyyuu faana. Daa'imni kiyya waa takkaa ta'uti inni mataa keetirraan bahu boontu. Eessa jira boontu? Eessa jira daa'imni koo? Ani arginee siin jedhee. Eessa jira daa'imni koo? Si wajjin turre ani maalin beeka? Didi daa'ima kiyya mataa keetirraan buufa daa'ima kiyya naa didi. Daa'ima kiyya eessa gooti daa'ima kiyya naa fidi boontu eessa goote dhaloo koon eessa fidde? Waa takkaa ta'u daa'imni kiyya sinniisuu ishee sinniisuu daa'imni kiyya waa takkaa ta'uti. Mana kun wayyaa biyya kun biyya namaa nyaatu. Shoon oduun haadha kiyya bira jiraadhina. Haadha biyya. Wayyaa harmee kun. Manni kee naa nyaatu. Lolli kee naa nyaatu. Jaalalli kee naa nyaatu haadha kun. Ani waan beekne takka naa ani magaalaa kana dhufe silachuu waan beekne. Waan beekte kana ta'etti taphatti. Bontu! Maal taate? Maal taate? Eessa jirtu? Mucaa
Bawa lagi naga. Mati mulu belum dulu. Baga naga saja. Gara mana deh mas? Gara mana deh mas? Isi naga deh. Bo, istedin. Kot. Amar, mucaan argame. Kootee ni argame. Maashaallah. Eessa argita mucaa? Manu kunoo mucaa kanatu eessa argite yaati? Kararratti argate. Kararratti argite? Oh, Mucaan abbo albarri bare mucaan bare naan ni rifate baay'ee rifate. rakkoon na bira jira. Maali? Kemudian kita mendekati hal makin aja saya lagi. Aku jarang itu lah. Yo, fayu dan di aja di sini kau makin aja saya di aku berat nak boleh. Waktu mana dia itu pun ramai tu. Di mata saya aku bukan berjalan deh lari satu kau. Karena aku Jawa ni berbanyak ni fayu. Kalau dia memang karena macam aku dah jadi aku bukan ni fayu. Jabis. Kalau tu ayah Akkasi kaasuu dubbiin akkana taate. Akkasii. Akkasii dhiifama gaafadhaa. Boontu. Kot. Boontu. Kot. Dhiifama naa godhi hayyee rakkoon na bira jira. Rakkoo kanarratti ati osoo waan tokko hin beekin akkanatti uumamte dhiifama naa godhi. Ishiin hojjettuu keessanii? Hojjetu kenna garuu osoo waan tokko hin beekin isin hin beekte rakkoon na bira jira. Jaartii tiyyees dhiqoo waan dhukkubeef kanaafi dhiifama bakka dhiifama guddaa si gaafadhaa. Dhiifama. Hundi keessanuu akkanatti awwaaluu qabdanii waan tokko mana keessan yoo jiraate namaaf himuu qabdan. Dirqama kun mana keessatti namni hundumtuu tokko waan ta'eef tokko fayyaadha tokko namni tokko immoo nama acuuca'uu beekamaadha. Ati immoo boontuun dhiisi. Bakka dhiifama siin jedhanii waan ta'eef dhiisi. Atis immoo haala manaa kee immoo gorfachuu qabda. Marre kun jiraan illee akkana ta'uu hin beekneef malee osoo akkana ta'uu beekee jiraadhe ammaan boodaan illee
isaan nan kunuunsa yaada jiru kamiiniyyuu dhugaa akkana ta'uun beekne malee dun akkana ta'uu beekee mucichas sirriitti eegaa ture sana malees immooyyuu haga isaan akkanatti na dhahanii onnoon jedhu ture jechuun waan jiru nan hubachiisaa ture animmoo isaan alatti kunoo dibata fa'aa diddibaa ture mucaa isuma argee kanan hojii kiyyatti galeeyyu lammata akkana ta'uun barree fi dhiifamaan wantoota sirriittiin isin kunuunsa dhugaa sirriitti. Atis dhiisi umariis atis dhiisi bakka ishiinis ani barree ishiitti dhiisee ture waan jetteef atis manaan dhiisuuf qabdu dhiisa. Dhiifama guddaa si gaafadha rakkoon na bira jira waan akkanatti dho'isuun qabu ture kanaafuu dhiifama guddaa dhiifama naa godhu. Akkasii qaba.